Jireenya keenya keessatti wanti beekuu qabnu yoo jiraate yookaan haga ammaatti wanti wal hin simsiisne yoo jiraate maali? Yaada, miira fi gocha. Wantoota kana mee yaa ilaallu. Fakkeenyaaf namoonni tokko jireenya isaanii keessatti yaadan biiliyoonera ta'aniiru, yaadan pirezidaantii ta'aniiru, yaadan wanti isaan hin taane hin jiru. Even viidiyoo mootiveeshinii garaagaraa gaafa dhagahan yaadan sirriitti deemu. Kana jechuun maal jechuudha? Miira, gocha wanti jedhan kun immoo yoo waliin simanne hagas mara bu'aa buufachuu hin dandeenyu. So namni biraa immoo maal godhaa? Gochaan yeroo hunda akkuma xaareetti jira. Kana jechuun ganamaan ka'ee gocha wal fakkaataa wanta jabaa tokko irra deddeebi'ee taasisaati jira. Garuu innoo badiin isaa maali? Kaayyoo hin qabu, viizinii hin qabu. Garuu yeroo hundaa ganamaan ka'ee biiroo ni deema. Yeroo hundaa ganamaan ka'ee waan gochuu qabu ni godha. So viidiyoo kanaan maal laallaa? Wantoota sadeen kan akkamitti wal simsiisnan. Kana jechuun yaada keenya, miira keenya fi gocha keenya hanga xumuraatti nu waliin turan affeerra keenya waa irraa ni argattuunis abdii keenya. Mee gaaffiidhaan jalqabnu. Yaadni har'a sammuu keenya keessatti yaada jirru maali? Negative or positive? Fakkeenyaaf namni tokko yaadni kee har'aa maal ture jettanii osoo gaafattanii negative asiniin jechuu danda'a. Sababni hoo gaafa jennee 10,000 kasaare yookaan 100,000 kasaare jechuu danda'a. So negatiiva yaaduu isaatiif sababni 100,000 kasaaruu isaati. Namni biraa immoo hin jira kan miliyoona 1 yookaan miliyoona 5 kasaare. Nama miliyoona 5 kasaare san gaafa kasaara kee kana 100,000tti haa deebisnu jenneen gammachuudhaan simata. Garuu namichoon 100,000 kasaaree yaada negatiiva yaadaa jiru sun maaliif negatiiva yaadee? Sababni isaa 100,000 kasaaruun isaa yeroo jalqabaati. Rakkoon rakkicha miti. Yaada waa'ee rakkichaa yaadnu san. Kanaafuu of yaasa kattaanu. Guyyaa keenya keessatti maali kan yaada oolu yookaan guyyaan keenya maaliin kan guutameera? Namni tokko akka qo'annoon garaagaraa ibsanitti guyyaatti gara yaada 60,000 oliin yaadaa jedhama. Amma akka nama tokkootti nuti osoo yaada keenya kana wanti nu lakkaa'u yookaan wanti nu gabaasu jiraate isaan keessaa hagamtu poozitiivaa, hagamtu neegatiivaa. Harki caalu yaada neegatiiva ta'uu hin danda'aadha. Yeroo tokko namni waan laphee isaatti yaade gaafa dogongoree dubbatu yookaan akka carraa gaafa afaan isaa keessaa bahu erga dubbate booda wayyoo jedhee ati na baase yaa Rabbi kun afaanuma kiyya keessa bahe jechi kun jedheetoo ni rifata. Sanuu nama hin beekne taasisaa jiru. Garuu wanti beekuu qabnu kan rifanne yookaan rifaatuun kan nutti dhagahame nama biraatti erga dubbannee booda. Garuu namni tokko yaada tokko gaafa yaadu irra deddeebi'ee gaafa yaadu yaada san ni dhaggeeffata. Ji'a tokko ol yaada wayii sammuu isaa keessatti yaadeetoo kan hin dhiphanne kan hin saalfanne alatti gaafa nama biraatti yaada isaa san ibsu ni rifate. Akkamittan kana dubbadde jedheetoo. Kanaaf yaada ofii isaatii ji'oota baay'eedhaaf dhagahaa ture san gaafa namni biraa jalaa dhaga'u ni rifataa jechuudha. Sababni isaa addunyaa alaaf kabaja qaba, ofii isaaf keessa isaaf garuu kabaja hin qabu jechuudha. Kan sammuu kee keessatti yaaddu naanna'ee miira ta'ee, amantaa ta'ee, zan gocha ta'ee bu'aa akkasiif kennu beeki. Fakkeenyaaf mindaan kee 10,000 yoo ta'e eessaa dhufa? Yaada yaaddu irraayi. Yaadni kee achi. Kana jechuun 50,000 100,000 argachuu hin dandeechuu jechuu miti. Maaliif ati wanta akkanaa kana hin yaadne? Ati hin yaadne jechuun immoo wanti sun hin jiru jechuu miti. Kanaafuu yaadni keenya bifa kanaan yaa sirreeffamu. Yaada akkamiiti? Yaada jirtaadha. Rakkoo akkam keessa yoo jiraate, hoomaa yoo hin qabaanne, namni kamuu yoo sii gargaaruu dides, funyaan kee keessa hafuurri jiraate taanaan, hafuurri tun gaafni dhabamtu jirti. Gaafa sana game over. Kaleessa namoonni 10,000 lakkaa'aman kan bobba'an guyyaa tokko rakkoon koo ni furamaa gaafas nan gammada warri jedhan nan jijjiirama warri jedhan har'a hin kaane baay'isawee bakka rafanitti achumaan hafaniiru. Nuti buru ganama yookaan akka carraa ta'ee yookaan jechuudha waan ta'u hin beeknu waan ta'eef achiin isa fuun jira. Rakkoo keenya waliin du'uu dandeenya osoo hin hiikin. Kun osoo jiru ganamaan kaanee buru ganama hafuurri yoo si keessa jiraate galateeffadhu. Taphichi hin xumuramne ammas jira. Amma yoo jalqabde eessa gahuu akka dandeechu Rabbitu beeka. Kanaafuu guyyaa kee
Waaqayyoon guyyaa takkitti si dabale tana galateeffannaadhaan jalqabe. Maatiin kee jiran aduun baateerti, simbirri weelluurra jirti, hojiin jira. Maatii koo nan jijjiira jechaa, jaalallee too nan deeggara jechaa yoo kaate ni gammadda. Amma kan qabduun yoo hin gammanne, amma kan qabduun nagaa yoo hin taane, wanti fedhe yoo siif dhufe ammas sanuma. Amma yoo nagaa taate, amma yoo gammadaa taate, abjuun sunuu filannoo biraa hin qabu. Si'umaan milkaa'a. Miirri kan yaadota keenya ittiin to'annudha. Yoo gammadde callisteetumaan miti kan gammaddu. Waan nama gammachiisu waan yaadduufi. Hojiin yoo siif milkaa'e akkanumatti waan siif milkaa'e sitti fakkaata malee akkanumatti miti. Waa'ee hojii yaadni yaada jirtu milkii waan ta'eef miirri kee kan agarsiisu gareewwan yaadaa akkamii akka yaadaa jirtudha. Iddoo jirtutti waan qabduun gammadi. Furtuun tana. Bakka jirtutti kan qabduun yoo gammadde maal ta'a? Atumti ennaa hojjettu nama cinqamaa moo gammachuun guutame waliin yoo ta'e sitti tola. Deebii isaa sumaafan dhiisa. Kanaafuu gaafa gammadaa taate namoonni si waliin hojjechuu ni barbaadu. Ta'uu kan qabdu yoo taate, gochuu kan qabdu yoo goote, kennuu kan qabdu yoo kennite ni argatta. Hanga kennite isa caalas ni argatta. Guutuu yoo kennite guutuu argatta. So ati gochi fudhattu maaliif? Ofirratti gaafa akshinii fudhattu maalan dubbisa, maalan laala jetteetti dhiphatta. Yookaan YouTube irras yoon seeni viidiyoowwan akkamii hordofuun qaba, isaan kamtu jireenya koo jijjiiruu danda'a jettee gaafa xiinxaltu wantoota garaagaraatu argite. Fakkeenyaaf namni wayii hiyyummaa keessa bahee ajaa'iba hojjete waan jedhu gaafa agartu. Akkas godheet biyya isaa namni jijjiire tokko seenaa isaa gaafa dhageechu. Gaafa dubbistu anniisan kee ni guutama. Anniisan kee sirriitti haaromfama. Yaa deemnu atis ni dandeecha siin jedha. Yaa hojjennu siin jedha. Humna siif ta'a. Nan danda'a, nan milkeessa. Milkaa'uun qaba jetteet kaka'umsa argattaa jechuudha. Gaafa ispiriitiin kee karaa kanatti deebistu kaayyoo guddaa kaayeffachuutti kaata. Akkamitti akka milkeessitu hin beektu, garuu siif ifaatti deema. Ganamaan kaatee karaa ittiin milkeessitu yoo yaaddu, yoo sitti dhagahamu, yoo hojjettu guyyaan sun siif ifa ta'aatti deema jechuudha. So xumura irratti yaadaan, miiraan, gochaan gaafa haaromtu milkiin filannoo biraa eenyu qaba? Humna kee guutuun yoo dhufte hojii barbaachisaa ta'e hojjettee ni argamta. Bu'aan dhufuu qabu yeroo isaatti ni dhufa. Kanaafuu yaada, miira, gocha keenya wal simsiisne too jireenya mo'annu. Maatii koo hanga ammaatti waan waliin turtaniif galatoomaa. Viidiyoo biraatiin hanga wal garuutti nagaan naaf tura. Bye.